Ruutiyeen dasita faana walii galaadha kan jiru wal argaadha yoo jettu jechuudha. Waaw! Ani iyyuu kun dura jechuudha kanan barbaadan ture waca keessaa iyya keessaa bayiitii of danda'iitii dhaabbadhuutii nutti agarsiisisiin jechaa turre kanuma sasiin jennu jechuudha baay'een jechuudha akka raafutti nu qanaxxase jechuudha. Inna Ashama akkam jirtu hordoftoonni Qeddoo YouTube marti keessan subscribe, like, comment warri naa gochaa jirtan Oromoo qoqqaalii sinan jaaladha sinin jechuun jaaladha. Ruutiyyeefis immoo wakkata sana keessaa saphaatiif sinin jechuu jaaladha. Inni biraa immoo jechuudha isa gochaa jiru isa taasisaa jiru kana keessatti jechuudha namni akka ifaatti gatii baasu hin jiraatu. Mucayyoon dhaqiitii naa falmi naa dubbadhu hin jenne. Ajaja meerii fi daanii fudhatee bahee jechuudha nan argama jechaadha kan inni jiru jechuudha. Egaa inna dammu jechuudha namoonni tokkoon keessan jechuudha Abrahaam kumatte jechuudha Abrahaam jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi ani ergan gara isaan hordofuu jalqabe yoo xiqqaate gara waggaa 3 fi walakkaa minaamin ta'a jechuudha. Ani guyyaa gaaf tokko Abrahaamii dhaqee jireenya namaa tuqu Abrahaamii dhaqee jechuudha namachum Abrahaamii dhaqee nama daddarbatu in argine angaarraatti jechuudha. Eshika haa ta'uyyuu malee Abbuushaan jechuudha viidiyoo lama qabadee dhufe kan Dasitaa fi kan Ruutaa jechuudha. Na Abbuushaadha kan ishii fidee dhufee jiru jechuudha. Abbuushaan egaa Ruutaan akka akkas taatuun barbaadu akka gadi jettuun barbaadu akka ishiin jilbeeffattee Abrahaamidhaanii dhiifama gaafattu sin barbaadu lafa dhiifamaa sanatti akka ishiin dhiifama gaafattu garuu kan taasisee nu'idha. Inni immoo dhiifama ishii in dhiibee isa kanaafiyyuu akka ishiin dhaqxee achitti bocu hin barbaadu. Ruutaa jabduu taatee jireenya mataa isheetii jiraachuu qabdi yoo jedhu jechuudha gara ishii kan deeme yeroo kana keessattis ishiinis egaa balbala jiraasatti maal akkana baduun minaamina gaafa jettuuni hojiidha miti reen beektaa. Ani immoo har'a kanaan dhufeef waan tokkoofidha. Innati dhaqxee Abrahaamidhaan dhiifama gaafattu maalidha jennaan inni darbeera miti kan biraas immoo maal waan hin balleesse maalaan qabaa jetteen jechuudha. Yeroo kana keessatti bakka akkas ta'uu hin qabdu ati dubartiidha inni immoo achitti si dhiisee si dhiibee si biraa deeme jennaan namoota baay'eetu situ balleessinaan jechaadha kan turame. Namoonni baay'een balleessaa natti kan isaan raggaasisanii isa kanaaf jedheeni ani dhaqee dhiifama gaafachuudha. Dhiifamni immoo maamiti waan ta'eef ani mucaa geessee mucaadhaan iyyuu kadhadhee ture. Yeroo darbes immoo mucaan harkaa fuudhii iddoo biraan deema dheeni waan baay'ee sadastaa faana waan anaasa'ee fi harkaa fuudhi jennaani harkaa fuudhuu didee achi booddee ganama isaa dhufee gaachaa dhufee mucaa fuudhee viidiyoo wayii waraabee poosti godhee mucaa deebisee mucaayyuu ilaalaa hin jiru kan ishiin jette jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa ishiin dhiifama Abrahaamidhaan jettu jechuudha Ruutaanii gadda ishee agarsiiste yookiin immoo cabdee jechuudha. Amma dhiifamaaf yeroo namni dhugaadhuma dhiifama si gaafatu ni kufaa miila kee jalatti akkasumas immoo jechuudha waan baay'eedhaat irraa beekama jechuudha. Ruutaarraa garuu simmeetiin sun irraan beekamu ture. Maaliif ishiin akkuma jabina ishii taatetti yookiin immoo akkuma kutattuuf dhaabbattuu taatetti dhiifama gaafachuu yaalte jechuudha. Garuu immoo gochoonni ishiin kana dura goote yeroo 2-3 jechuudha si irratti hojjedhe jetteen sun wanta keessa Abrahaam jiruu fi Abrahaamidhaan amansiisuu hin dandeenye ture. Ergasiis immoo qalabatiin dura ture malee qalabatiidhaan booda gochuun hin danda'amu ture. Maaliif jennaan asitti jireenya eegaleera wanta ta'eef jechuudha gaa'ii. Isa biraanis immoo Daanii jechuun diina Abrahaam jechuudha. Cabaa Abrahaam kufaatii Abrahaam nama yaaduudha jechuudha. Kanaaf amma isa geessitee mucaa baattees dhaquusi hin qabdu turte. Mucaa ishee fudhattee ofii isheetiidhaaf kaameraa yoo qabachuu baatte rakkoo tokkollee hin qabaatu jechuudha. Dhattee maaliin si godhee maalan si miidhee ani immoo dubartiidha. Yeroo sanaaf garaatti baadhan ture. Qaama biraa yookiin immoo wanta biraa keessa ka'uu jira ture. Wantichi immoo simmeetii akkan ta'uu fi yaaddoo garaagaraa na keessa kaa'aa ture. Isa kanaaf si gaddisiiseera si miidheera. Atis immoo waan namiite qabda waan ta'eef anaan ilaaluu dhiisitii dhala kanaan ilaali. Dhalli kun abbaa malee hin guddateeni.Anii fi ati gargar baanee biroo iddoon taanitti akka waliin agarree fi dhiifama naa godhi. Waan hundumayyuu of jalaa nan baasa. Warri na karaa kootiidhaanii si mormanis sitti dhaadatanii jecha hin taane sitti baasanis
dhiirummaa kee yookiin namummaa kee xiqqeessanis of jalaa nan baasaa. Anaa fi ati gaaddisa koo gaachana kootidha. Nama kamiin durayyuu si'iidhaan hin beekaa. Si'inaan hin beekaa. Jarreen sana osoo hin taane si'inaan qullaadhaan beeka waan ta'eef jettee haala sanaan gaafattee gara jireenya isheetitti Abrahaamidhaan deeffachuu hin dandeessu turte. Abrahaam immoo hin deebi'a. Isa dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Egaa haa ta'u malee egaa hin danda'amne jechuudha. Sinis waan dhiifama gaafadhu jettaatis fiddee dhufteef jecha dhiifama gaafadhe. Dhiifama sana immoo hin dhiibee nan simanne. Ani kanaa booda baqqaa'e nagahaa wanti hundumtiyyuu afeetu jira. Anis jireenya kiyyan jiraadha. Innis jireenya isaa haa jiraatu. Amma immoo ba'uufan ture naamna jechaadha kan turte. Inni biraas immoo dasitaan maaliifidha kan inni mana kana keessa dhufu. Ulaagaan guutamu jira. Maatii gidduutti wanti taasifamu ni jiraata. Maal jechuudha? Wantumti isaayyuu anaan natti tolaatu hin jiru jennaan. Dasitaani nama akkati yaaddu miti. Nama gaariidha. Isa kanaaf dasitaadhaani karaa minaa hin yaadiini. Kanii ishiin jette jechuudha. Sabiraanis waan baay'ee walii galaadha kan jirru. Waan baay'ee gochaa jira innis. Jennaan qalabatii sii godhee jaarsummaa erguu qaba. Jennaan qalabatii afaan amma ariifachaatu hin jiru. Inniyyuu waan baay'eedhaan ariifataadha kan inni jiru. Isa kanaaf tasgabboonni walii galleetidha. Jaarsummaas immoo ana birattis ergeera. Maatii birattis illee ergeetoo jira. Amma garuu isa faana waan baay'ee waliif galaatti jirra. Isa argachuufini ba'uuf jira uffadhee haala kanaadhaan jettee jechuudha. Isa biraanis immoo wanti kaameraan goonu jira. Wanti kaameraan hin goones jira jettee. Kana jechuun wal arganii yeroo waliin dabarsaa jiru jechuudha. Namni tokko immoo wal argee yeroo gaafa waliin dabarsu saatii gaafa waliif kennu wal hubachaa wal ilaalaa hanga nama sanaa madaalaa gaafa dhuftu jireenya kee keessatti nama sanaadhaan simattaa jechuudha. Nama sanaadhaan ni simattaa jechuudha. Keessummeeffattaa kan kee godhatattaa jechuudha. Kanaaf yaadni roottaa amma bareedaadha. Amma bakka haala kanaan si jaalladha yookiin immoo si barbaada yoo maaliif jennaani wanti tokko jechuudha. Inni akka qoshaashaatti edda namni tokko si gatee si biraa deeme ani sin barbaada kootu yeroo baay'ee beektu ana wanti keessa kuna xiinxalu tokko akka dubartii tokkotti jechuudha. Nan beeka akka dubartiin miidhamtu taate. Nan beeka dubartiin akka waan baay'eedhaan cabdu. Amma fakkeenyaaf dubartiin hojii hin qabne, dubartiin waa'ee seeraa, waa'ee maalii hin beekne jirti. Osoo wanti tokko harkatti hin qabatiin dhattee gaalatti kan galtu. Abbaa manaa sana hojjetan abdattee jechuudha. Achi booddee yookiin ulfeessee yookiin ala godhatee irratti gatee nan barbaachistu jedhee meeda midira badaa irratti jechuudha. Dubartii gatee bayee kutaa jechuudha. Inni waan qabuuf qabeenya waan qabuuf dhaqee dubartii biraa fuudha jechuudha. Yeroo kana dubartiin sun karaa irratti ni kufti jechuudha. Anis akka kooti dubartoonni nuti kamiyyuu jechuudha waa harkatti qabatanii kunimee hojii kooti kunimee nana argadha jedhanii bakka waan harka isaaniitiin abbuuqqata yookiin immoo qabata wayii qabatanii gaalatti togalanii ani baay'ee tokkoon jaalladha jechuudha. Bakka akkuma akkaawuntii isaarra jiru akkaawuntii keessa jiraachuu qaba. Dhossitee miti attuu taatee miti namoonni tokko yeroo tokko akka attuu wal dhossu jechuudha. Kana miti inni baasiin akkaawuntii keerraa bahu akkaawuntii isaarraas bahuu qaba. Qixa wanti hundumtiyyuu ilma dhiiraatti gaafa dhuftu wajjiniin jiraatta bakka. Irra dhala godhatta wajjiniin jiraatta. Kanarraatiin kan hafe garuu of guduunfuun mirga qabdatis gaafa sana sin tuffatu waan ta'eef jechuudha. Kanaan achitti isa si gatee si deemerraa jala kaachuun sin barbaachisu. Garuu dura akka hin gatamneef, akka manni kee hin digamneef, akka jaalalli kee adda hin baaneef shoora guddaa taphachuu qabda. Shoora guddaa jechuudha. Dhugaan sin jedhe qoreettiin tokko akka jireenya keessan keessa ishoolloqa jettee hin baane gochuu kan qabdan jechuudha. Ni galteetti har'allee dasitaa har'allee qibixxisi jechaa kan jiranii waa'ee gaa'ela roottaa haasawaadha kan jiran. Waa'ee gaa'ela keessumatu haasawaata. Waa'ee gaa'ela keessumatu mari'ata. Miidiyaa irratti baraanii gaa'elli roottaa dastaa faana ta'uu qaba. Gaa'elli roottaa Abiraam faana ta'uu qaba. Namoonni siin jedhaniif ta'uyyuu hin qabaatu jechuudha. Ofii kee dhaabbata godhachuu ofii keettiidhaaf bakka utubaa taatee waan gochuu qabdu nama sana faana jechuudha. Yaadni amma roottaan irra jirtu yaada bareedaadha jedhanii yaada jechuudha. Bakka mari'attee qubaashii. Inillee akkas jedhanii wanta gaffa'aa jiranii daanii fa'iidha. Daanii fa'iidhaan jireenya kee keessaa baasii, jiruu kee keessaa baasii. Ani dhatte kana booda in kadhatta taanaan Abrahaamidhaan haadha kootti jedhee si waamu si iyyuu si beeku kan inni jechaanii ture jechuudha. Egaa jalqaba
hundi keessanii keessa jirtu gaa'ela kun diigamuudhaaf gaa'elli kun bittinnaa'uuf Ruutaan immoo wanti ishiin gootu tokko maalidha jettan Ruutaan waan tokkotti ofiishiitti yaaddeen gootu. Yaaddee ofiishiitti karoorfatteen gootu. Maali atoon dandeessaa kottuuti akkas godhi jedhanii qimameessanii walitti qabanii edda jedhanii booddee mucayyoon baqqaa hin baati jechuudha taasisuudha wanticha. Gaafa wanticha taasistee ishiitu abaarama jechuudha. Dubbatteetti waan ta'eef yeroo darbees waan hundumayyuu sintu godhinaan jechaa ture sintu taasisnaan jechaa ture kanaafanii an dhaqee taasisa jechaadha kan isheen turte jechuudha. Kanaafiyyuu ofiishiidhaaf yaaddee ofiishiidhaaf karoorfatte wanta abbaa manaa ishee taasiste tokko illee hin jiru. Namni immoo balleessa sanaan jedhu immoo ani waan tokko waan hin balleessin qabu. Garuu wanti kun immoo narra gahuu isaaniitti dhaanii akkan kufuuf akkan baduuf warraan kaleessa abdadhee na kaadanii na gananii. Kufeen bade yookiin immoo cabeen taa'e osoo hin taane jireenya baradheen waan baay'ee hubadheen jiruu koo boruullee maal akkan gochuu qabu akkan lammata deebi'ee hin kufnetti kan jabeessitanii na dhaabdan guddaas galatoomaa jetteen isaanillee galateeffatteetu jirte. Egaa warra jiruu fi jireenya ishee akkas taasisanii isa biraanis immoo ammatti ani qalabatis godhachuun barbaadu jaarsumas wanti hundumtuu ta'edha. Manallee bitee jira. Ani mana sanallee dhaqee nagarree viidiyoo dhaqee argeennan bakka marrakkoo qabaree gaaf tokko waliin dhandhee argina jedheen innis amma dasata argachuuf jennaan ani guyyaa sa'aatiin naaf hin mijanne malee osoon iyyuu isayyuu argadhee baay'ee natti tola jedhee jechuudha. Innas kanadha jechuudha. Dhugaa waaqayyoo jireenya kee sirreessu jireenya kee bareechuu ani dhugaa dubbachuuf kaleessa galgala eddanii ifaa sana akkasitti akka inni maraatu argeete jechuudha. Yeroo ofii koo jilbeeffadhee kadhadhu imaanaadha dhugaa isinii kadhadheeraani dhugaa jireenyatti isaan deebisi cubbuu isaanii isa taasisan hundumayyuu dhiisii fi ati namaaf garaa dhiifamaa qabdee isinii kadhadheera. Eeshi isinirraa bichaa hojjedhee biraan darbu waan baazawee jechuudha. Isa kanadhaan ni biraa immoo Roobeel Faranjii Deessitaa jechuudha. Ammas jechuudha. Roobeel jechuun ariifataadha. Ina baxxarama isa dhugaan isiniin jedhenna. Egaa Faranjii kana dhufanii haasawanii wanti ta'aa jiru kun bareedumadha. Wanti Deessitaan gochaa jiru wanti ishii faana taasisaa jirus bareeda kan hin taanes jira. Mana ishii zawwi jedhee akkamittiin otoo jaarsummaa hin godhate yookiin immoo otoo qalabatiin godhatee kan inni seenu innis kan jedhe jechuudha. Yeroo kana keessatti osoo tokko ta'anii otoo wajjin hin ta'anii garuu baay'ee bareedaadha. Deessitaan baay'ee nama gaariidha jedhe jechuudha. Egaa Faranjiin yeroo kana keessattis egaa inni anisas beellameera akkuma siin beellame wanta wajjin haasofnutu jira eeni ani immoo kan hin badeef immoo hojiidha iddoo biraan ture jedhee jechuudha. Yeroo Deessitaan dhufutti maal akkana baduun ibidda keessa na keessee een jechuudha. Hin beektamitti hiree hojiidhaaf jedheenanii een jechuudha. Deessitaanis maalirra jirtu Ruutaa faana jennaanii Ruutaa faana homaa hin jennu amma tokko bareedumarra jirraannaan yeroo darbe immoo wantoonni baay'een shanxaa fudhattee akka ati manatti galtu taasifamee ture jennaanii isayyuu ani wanta sirrii miti wanta gaarii hin taanedha kan hojjetamee ture iddoo sanatti fedhii koos hin turre isaan hundi jennaan hin dhaqeennaan isaantu si giddisiisanatti fakkaata isaantu si dhiiba ture namna jedhee jechuudha. Yeroo kanatti akka maal yaaddeenaan jaarsummaan tokko deemeetoo jira 2-3 jedhee inni taasifama. Anaafi Ruutaas immoo yeroo yookiin sa'aatiin barbaachisaa waan baay'ee isaa waliin haasa'uu qabna. Ruutaa amma dhiphisuun barbaaduuni qalabatiis amma gochuu fi hin barbaachisu tasgabbaa'uun gaariidha jedhe jechuudha. Yeroo kana keessatti Roobeel jechuudha. Inna ani waan akkanaa kun maal jechaadha kan jirtu waliin galle jechuudha. Aniifati waliin galle jechuudha. Naariifachiisa anaa wanti tokko ta'uu qaba sirrachuu qaba iddootti deebi'uu qaba. Jireenya keessammoo nama sadaffaa baasuu qabdu. Bay tokkoffaan siidhamiti bay dafiiti. Ariifadhuuti wulliqqeedhiiti bittinni jedhiiti bay. Gaafati jireenya Ruutaa keessa baate jireenyi Ruutaa jechuudha karaa qabachaa dhufa wanta ta'eefi sana dhagaa'ee ammannis immoo wanti baay'een inumaan sirra ta'ee abdiin qabaadha toora ni gala jedheeni. Isa kanaafiyyuu tasgabbiidhumaadhaani akka ishiin dhiphattu cannaqamtu hin barbaadu. Jireenya kaleessa keessatti akka ishiin deebitus hin barbaadu. Amma karaa gaarii iddoo gaarii yaada gaarii irra jirtidha kan inni jedheetoo jiru jechuudha. Isa kanadha hin ariifachiisina intala namaa hin ariifachiisina ilma namaa fuudhii heerumii jaaladhuu hin jaalatini sii ta'a siin ta'uuni
hin barbaachisu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Mee intalli tokko jechuudha intalli tokko waan ilma tokko goote sin dhageessisa dhugaa dubbachuudhaaf tanaan jechuudha. Keessattuu immoo shaamarran jechuudha biyya keessaa osoo gaa'ela qabdanuu gaa'ela keessa osoo jirtanuu samaanaa keessan osoo walirraa hin tarsaasin as biyya arabaa dhuftanii karaa liifiitiin karaa oonlaayiniitiin dhiira biraa janajjantanii uffanni isaas nitti bareede suurri isaas nitti bareede safuu cabsitanii safeeffata cabsitanii gaa'ela xureessitanii maalidha isa biraaniyyuu ofin ajjeesa yoo ati nadhiis bittin of godhi. Ani dhugaan siin jedhe otoo namicha sana ta'e kan yeroo qofsaati koo gubdee caala ganaa kanaa softaala achi bayitii fooqi madaamirraa of darbadhuun jedhaaneen inni achi sangaatti gurguree waan barbaadeet godhee gatiitti baasee ishii ergaa ishiin asii laayif irratti dhiira bira naa janajjanti salphattitti hani dubartii jabdu dubartii akkasumas obbolaawwan kiyya warra dhiiraa akkasumallee maanguddoonni yaada jirtan nama umuriin keessan holii adaraa keessan yaada keessan hin barbaada har'a jechuudha anoomaan dubbadhu waan ta'eef jechuudha. Akkas jedha obboleessi keenya tokko mudannoo tokko waan na mudate tokko qaba narraa barattus jedhee nan yaada keessaniin na gargaaraa isiniin jedha maarree akka irratti hirmaattan yaada keessaniin akkas ture yaadichi. Akkas ture kan jaalala eegale waggaa tokko guuteera haa ta'uyyuu malee isa dura akka ishiin heerumtee waggaa tokko waliin turte gara biyya hambaa deemte hin beeku ture yookaan natti hin himne kan wal barre liivii irratti akeekkadhaashi garuu ji'a 8 waliin turreen booda miidiyaa irratti wal baafne ture garuu immoo abbaa manaa ishii dhufee keessaan naaf barreesse niitii natti haasa'e haadha manaa kooti naan jedhee suura waliin kaanis naaf erge. Lafti nan liqimsu dide baay'een haare waanan godhus nan wallaale maaf natti hin himne himuu didde jedhee gaafannaanis baay'ee waanan si jaalladhuufan na dhiistee deemtaa jedheen himuu dhiisee jette garuu walumaan faana haasa'aa jirra waan godhus nan wallaale maatii kiyya faanas wal barsiiseen jira garuu akka ishiin heerumtee turte itti hin himne otoon itti hin himin lolu ani yeroo ishii akka heerumtee baate yaadadhus lafti naan mara waan dubbadhus nan wallaala. Akkas jedhee ammallee kan biraa iddoo kamitti naa barreesse waanan jaalladheef garuu tokkommoo kanummoo faana jiraachuu waan barbaadu miti yoo ati na dhiistee ofinan hajjeessa jetti waanan godhus nan dhabe yaada kee naaf dabarsii jedha. Tokkoffaa irratti kan nagarrame akka singiliitti akka dubartii waan arginetti kanin ani ofin ajjeessa kan jette sana qofa nagarrame. Lamman immoo abbaa manaarraa samaana warraa qabani abbaa manaatu sangaa gurguree niitii kana biyya ormaatti ergate kan wal barte moo liifiirran kaleessa sasafkii wajjin nyaate algaarra ciiftee rakkina waliin argite dagatte mucaan kun immoo dargaggeessa umurii 22 ganaa dargaggeessa lafa wal dhufaa jiru ishiin heerumtee bultii godhattee samaana kan irra jiru ganaa carraa nama kana jalaa qabu maalidha isaan moo abbaa manaa suuraatti ergan narka kaniitii kooti jedhe maatiin shis immoo ittiin lolan jedhe isumaa immoo kanamma kanatti himee amma kana maana gootennaan immoo isumaa yoo na dhiftemo ofin ajjeessa kan jettu bitti nufaa gooruun jedhemu ilaala isa kaleessa rakkina wajjin dabatiin kaleessa lafa isaa yookiin sangaa gurguree as ergatee liiviirran dargaggeessa barattee ofin ajjeessa akka attam jetti niitiin dubarri yaa jara keenya waan jettan jedha ani kana waan hin jedhu hin qabu jechuudha duruu naaf lafa lama. Maariikoo baay'een ishii jaalladha bazabeessiifuu dhugaa dubbachuudhaaf baay'een ishii jaalladha mucayyoo biyya kootitti tasmaanii na sinis immoo warra biyya koota ayimiisuuf sinan jaalladha ishii nattiin qabamina sinin jechuu jaalladha hundi keessan iyyuu hundi keessan ilmi namaa hundinuu kan kooti fakkaattii kooti ishii nama waan taataniif jechuudha na
baay'ee dhagayeerani wantoota akkanaa jechuudha. Wantoota akkanaa baay'ee dhagayeera. Gizee tokko fa'ii jechuudha. Ergaan darbee tokko jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf na ajaa'ibe jechuudha. Afurri qulqulluu gaafa si gaggeessu jechuudha. Maal gooti achitti biyya ishii kana miti baazawee kan biraa biyya abbaa manaa qabdi mucaa tokko qabdi. Achi isa dhiisteetu edda biyya harabaa dhuftee jaalallee harawaa baafatti. Jaalallee harawaa kana gaafa baafattee jettu inni jaarsummaa ergee waliin irra jetteeniitoo waliin irra tettiin kamaal godhuree maatiin achi booddee jaarsummaa ergitee maal jedhee gaafa dhufee jedhu waaqayyo akkas jedhe. Dubartiin tokko biyya keessaa gaa'ela qabdaa dhala tokko qabdaa. Ani guyyaa gaa'elichaa sin qaanessaa sin salphisaa. Lubbuu keeyyuu dabarsuu danda'a. Dafiitii deebi'i. Dafiitii deebi'i waaqayyoodhaan dhiifama gaafadhu. Yeroo sa'a qabaadhu jedhanii namni sun ergaa dabarse. Dhugaa rabbii maqaashii dhayoo sun taane akkasumatti jechuudha. Safuun jedhan dubartoota tokko keessa tokko keeshii keessa jechuudha. Maaltu kun akka nama barbareen gubee yookiin immoo aruseen gubee jechuudha. Simmeetii isaanii kana qoxxubachuu yookiin immoo hidhatachuu hin danda'an jechuudha. Inuma bala jechuudha natti fakkaate jechuudha. Inni gaa'ela tokkittiin agarre, inni dhala tokkittiin agarre, inni jechuudha dhiira haammatee hin beekne, inni suufii, inni dhiira suufuu hin barre, sabsabbeedhee jechuudha of qoxxubee jechuudha. Seera isaa eegee waggaa 15 waggaa 10 waggaa 8 ati garuu biyya keessatti dhamdhamattee jaarsa kee jala ciiftee akka barbaaddetti yeroo kee dabarsitee dhala godhatte as dhuftee ammas immoo gana ilma namaa cubbuutti yookiin immoo imimmaanitti deebista jechuudha. Yeroo tokko dhugaan siniin jedhame kan akka keenyatti dhiirota keenya balleesse hin jiru. Kan akka keenyatti dhiirota Oromoo balleesse hin jiru. Dhugaan siniin jedhe. Har'a waldaa kiristaanaa keessatti seexanni kan irraa yitu dubartoota shamarran irraa jechuudha. Maaliif jennaan baqa waan hundumaan killifamna jechuudha. Maaltu sin killisame maaltu si killisa? Ennaa jechuudha. Kanaafiyyuu barbaachisaa miti. Of qabaa. Waaqa kadhadhaa warri gaa'ela hin qabne sinii kenna. Warri gaa'ela qabdu immoo jechuudha yoo ta'u baate jechuudha. Kanadha maalimaaf jechuudha yeroo kumaatama waamamee jira wanta ta'eef obboloota kiyyaa of qabaa yoo ta'u baate immoo qulfii sinii binneetu qulfii mafitaasaa wajjiniin sinii binnee achi booddee jechuudha siniif ergina jechuudha hin qollofattu simmeetii keessan hin qollofattu sinaa qollofu warri maqaa dubartootaa nyaattan sila tokko yoo balleessite kumaatamni wajjinumaan balleessiti salphattoota sin innaa warra immoo kabajanii keessanii anaaf guyyaan jira anaaf yeroon jira warra jettan waaqayyo gooftaan yeroo siniif haa fidu saatii siniif haa fidu lammiiwwan koo kallattii mararra jirtan jireenyaaf facaatanii jiruudhaaf facaatanii of jijjiiruudhaaf garuu immoo yeroo tokko maalidha ofii koorratti waan hin arge waan ta'eef hin dabqitaa in xaartaa randamee qabaataa garuu immoo jireenyi si ta'u yeroo didus jira waaqayyo immoo garuu guyyaa isaatti jireenya nuu fidaa ani obboleettiin keessan qaaliin baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabajaa innaa na jabeessaa sin jedha aduu keessa taa'ee nani kan nani viidiyoolee mana keessatti waraaba garuu kun immoo keef akkatti sin dhaamsin sagaleen gosneetti dhaga'amee ani waayifii hin qabu yeroo kumaatama haasayeera warra amma dhuftaniif jedheenidha alarra bilbila kiyya kaa'ee kananii bakkee waayifii kanumallee hojjedha bakka silanii lammii komaati kon dubbisne silaan abbaa koo haadha kon dubbisneef hojiillee hojjedha jedhee hojii kana hojjechaa jira waan ta'eef kun immoo gargaarsa keessan na barbaachisa sin jedha ani guddaa sin jaalladha guddaa sin kabajaa abbaan koo sinaa heebbisu sin jedha